ولا زيت warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee akkamitti nu akkasanii fayyaadhaa jirnu arallee dhumne jargaa'ee arras nama haaraa keessummaa haaraa qabadheetu dhufee akkuma viidiyoo duratti gartan milyoon akkasitti haala saniin maqaa na balleessite jechuudha. Milyoon tun fuutee kotteeni nama mukaa dhalti. San dura obboleessa mukaa dhanii jechuudha. Obboleessi ifirraan ari'ee silaa namni ammaa keessummaa ogushiin dhufte jara keenya waa buna fa'aa dhaabaniit waa hedduudhaan keessuma hin jennaani biyya kanatti warra yaman kun hundinuu warra nuti hin jirtu akka itti obboleessillee gaa kaameraadhaan hogguutu dheenyu kaameraa fudhatee nutti gabbee nu rabbashee jechuudha. Akka itti ifirraa nu ari'ee yaanee jechuudha. San boodan miyyoo fidee narraa fudhii deemin jeeni miyyoon akka itti fuutee deemtanii jechuudha. Telefoona jallee irraa fudheeti. Amma ishiin nama mukaa dhalti. Kanaafin isa Abdurrahmaan isaa wal beekaa obboleessa jaartii biyyaatanii wayii saahibaa akka itti dubbii keessa itti himee akka manguddootti obboleessa mukaa dhaqee har'aan tana jaartii biyya fidee dhufee jechuudha. Haadha mana hiyyaa fuudhee dhufee jechuudha. Ammaan tana ol seenanii akkuma isaan ol seenanii egaa maaliif waan kana isinillee nu wajjin arguudha qabdanii jeetan garuu dubbiin ruguddoon lafatti dhumattee kaameraan alatti fidee dhufee jechuudha. Haasanii fixanii ijoolleen deemtee jirti jedhanii akkasitti jechuudha. Jaartii biyyaa fuudhee fidee ammaan tana ala waa dalguu jirti. Meegaa isheenillee hin dhuftee waan dhaamsa qabdu haa dabarfattu waan isheen jettullee waliin ilaallaa. Mee Abdurrahmaan isaan beekamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya kabajamoo baga nagaa nu eegdanii nutilleen ashama harka isin fuune nagaa karaa nagaatiin kun alhamdulillah deebinee jirra. Akkasitti egaa haadha manaa aanee jaalalaa wadhabbii jidduutti fiduudhaan akkuma shayxaana moo yookaan ibliis jedhanii nama jidduu seenuu nama jira. Akkasitti shayxaana rabbiin jidduu darbee fidee akkasitti gaa bultii isaanii booreessuudhaan akkasitti gaa isaan jidduutti waan kana ni ilaalla yaada jiru qabannee akkasitti haala danda'amuun finnee dhufnee karaa mana abbaa manaa aanee jaalalatti amma argamna. Akkasitti daawwattoota keenya waa hundaa uumee waliin ilaalla. Haati gartee akkasitti mallee haati manaa aanee jaalalaatti illee dhufnee finnee jirra. Isinilleen shororkoytanii dhiifama wajjin isiniin jecha mee waan isinilleen gartee baatu wajjin ilaalla. Dhiifamti gaa obboleeyyan keenyaa nu wajjin turaadhaa waan gartee haala isinilleen irra geesse waliin ilaalla nu wajjin daawwadha isiniin jenna. Karaa aanee jaalalaatiin isin dabarsaa. Inni hojii jara keenya haa galatu wallaahi namni jiraatuun haala waan bareedu tokko jeeti yaada. Angaruu bultiin kiyya diigamte jeeti yaadee milyoon bileetiyyaallee yaadne alhamdulillah innis haa galatu akkasitti gahee duraa obboleessi hidhaa ofirraa nu ari'ee isa rabbiin laaffisee fi akkasitti nu ammaan tan fidee dhufe ijoollee fidde nuti Tuh kura daim wallahi an irbuda wani ni bisa nak itu takkan lore juga tumbuh lagi wan berarti mungkin daim orang ada wani tadi dion jadi dia ni itu dia juga akan ilmu lama kaba tak tanah juga tuh macam aku hari ini jira gara-gara deh tuh macam orang juga kata orang mungkin takkan nanti jaraknya wallahi galatumu sinjah Ishilan itu jadi ajanti, kami wajib betul, warman lala, ni anda.
Daa'imman raffisa. Ayyee akkasitti wajjin turtii gaarii isiniif yaamna haadha aanee jaalalaa haadha manaa kabajamtuu fi jaalatamtuu isiniif yaamna nagaa nu eeggadha isin jenna obsaan. Kalaas mee ishillee haa ana arteemman tana akka dhufteen daa'imman asii alaa wadara guddiitiin isaa ishuu dibaa kamera hanne dhuftee gaachuun waan argamtee fi kana isinillee boru qabdanii yaala. Kottu. Yanting. Taamen jira. Ayo tahu apa. Dhuftee jirti kabajaan obsa. Itu jadi sama. Sen. Mana ini berapa? Boleh buat orang ni. Koi? Namni kami tu kami boleh Irra kudo di dalam berbalik. Ya kalau itu tidak kamu tu tahu ni. Nama alam itu betul tak apa. Isa rabdi kerja orang kita rabdi. Irra meruat. Itu mana? Apa buat ha ini? Mana dia? Woi, wani kana itu tu. Mar. Hekari boleh kerja ni. Tahu no कैसे मरा वो मरा हमारे साथ भी हम तो कौन तू लगे तो Gitu itu biar. वन रखो इस रंग से दिब्बे में दी क्या बने बने क्या एक अपने नंबर बोला अजय बना तो मार का बेटा वही Itu kita. Gitu gitu betul. मैं जो तेरे दूर अबले राहुल मार वो वही हमने आरो मुझे तो ठीक तो अच्छा itu संजीत तो यहाँ संजीत इन करते हैं तो मैंने वही करते गिरी था एक ऐसा हजाम का घूमन मैं तेरे नाम नंबर लेकर बच चुका है सोच मांग करता हूँ और दिक्कत मुझे वारी होती यो जो अजर थियो यो जो दियम थे मेरे गेम से आरियम पे जी एक आदि गतिम पे हम पूरी नरा दी मी जे मी जो नरा दियम थे जल्दी एक अम्मा तेरे का दिब्दी हाथ ते बरसम करा किते बनने से नहीं अम्मा न खोतु ये खबर से हमें किसी अब ले बच्चे हम नती भी तू मर पकड़ हैं आनो तो पत्ते नमो है सुमाना नम अच्छे पूरे से भी दे हम लेंगे Ada suka nama aja saja. वो जितने तो अपन तो नहीं देखो Aja mana dah? मैं तेरा या है या निकलना या तो वरना अंगो वाहिद भी बगैरतन अगन मिगोतु वान इंसान मेरा कहता ना याद है मेरा पसंद जरा क्या में खाना चाहिए जुले में योर इतने दिन से अकमिन था याद जो है अम्मी को जाने ले तुम जरा जुले तुम्हें तो वो मुझे वो तो कहीं नरक दरगे मैंने क्या रखा आगे देखिए ऐसे घर हासिल लगे वो चुनेंगे Jadi hasil itu nanti amal lagi sih, nanti mana harus beri. तो वाला जीता हाँ तो फिर तुम दुरान kamera berarti merangke orba deh. Harus itu hanya deh wan dari gaya juga isini merang jenis tadi kan kayak ini jadi hati betul ya gara naya abdinda semua naya abdinda अनुगर कलमात ने दुपी एक करते करते इसलिए ना इसी करते के मारे अचित्तु आकाना जीवर अचित्तु आकाना से नहीं चला कर दे कोई नहीं राजमा बड़ी सी मारी मैं माता से नहीं है मीना मां वनी अपने है इसे ilmu agak है वनी करते अपने किसने करते वो मसा इन्हीं करते बराबर करते ना रखो देते ओ जब दिन दिल्ली तो nama juga ini है nama करते nama करते हासे kita nama करते मुझे आगे नबी गयो सगर पूरे पूरे वो मुझे आते लाके नहीं वो कट्टे पूरे नहीं गिरा siapa amparan phone ber phone पूरे ya kami juga utte gue nama mana anjir berarti amat dalam itu dia tuh tujuan magan isi mana asal tuh berarti pure mere isi amo awal dalam itu gua ada wajib tuh ya nih wajib kamane sana isi itu boleh akan ane upanan gitu
Kottu tu. Kottuun jenga. Awaan tun sini kutte akana madalaa jira. Na fuudhan gatti madalaa ni fuudhee fide. Biras fit. Bira fide jechuudha. Mijoon gara galchee jaalalli duraa waan ta'an dura wal jaalu san sanii dhugaa godhaattee gadi waan keessa martee galla qabtee jechuudha. Isheen jalqaba fiidoo san galtee deemtee naa akka dalagaa jiru jechuudha. Gisa maanta yeroo isheen hin jirtu jechuudha. Fiidoo sana sun dalagtee osoo hin jiran badan anti jaafu jalqaba fiidoo sanarraan argeewu. Fiidoo joon galla qabdi. Kan booda isheen ubbeessuma godhee. Ubbeessuma akkana jee maguddoo jennaan kaamera hoteechi bira bashee nu are sambuun akkana jee sitti mee ture ati durallee dhaabbanne fiddee haama dubbisan haastan iftan. Waan itti dhumate bara. Haa dubbiin bara osoo kaameraa dura hin dhufin dubbiin irra guddoon lafa dhumattee ture. Lafatti dhimmi gammatu wanti qoora haasofneetuma dhagabtuun hin illee haa dhaganii kaameraa haanne malee dubbii dhumattee bara. Amma gisee abillee battee fiijoore. Wallahi gocha hundinuu ashiitti jawaan hin taane. Namni gartee ati jaartii fi gartee nama gartee ilma irraa qabu. Abilee fudhatee itti fiigachuun baru amma dubbatu gaya ammatan nama ammatan dubbatu jirus nama waan takka eegaa beekadhu eegalleefu bakkumaan keenyaatti jaalatee sanii bara bultiin teessanii tokko bultuun bara waan ta'eef dubbadhu maan tana yoo isa kana walitti gartee eegaa fayyuu keessanii barbaadan mee waan saneessi jira dubbadhu baafadhu baate duuba. Fayyadee namni irratti fayyadaan qabu ilmaan isaatiif deeman ilmaan isaa guddifate. Ati malee wanti egaa wanti chaatanii jala dhufteef yaanuu ilmaan isaa gochuun taa'anii irra raawwachuu. Idaamaan bira galle ilmaan haftee dhufte. Ilmaan isaa haa guddifatuuf tabiyyaraa fide haa godhu. Ajaa tabiyyaraa fide haa godhu ilmaan biyyammoo na guddifatu ilmaan kan bara walitti qabna bultii kana walitti qabna. Mutulachuutu gama bultii keenya jabeessuu qabna malee yoo abbaan ture dhufee akkana jee dhabuun qabdu ture. Naa qabna amma dubbumaa. Dubbumaatti qabna. Ammallee gara dubbiin ishee keessatti godha. Hangisiin tuwaatti argee ilmaan haa guddifatu ilmaan fidee fi tabiyyaraa fuudhee haa fuudhuu tikkan ishiitu maali? Saanii fuudha gaa. Fuudhu fidettee. Saanii fuudha. Woy. Ida kharajan am beetu. Yakuna khalas. Woy. Amma timbari dubbi isi akita alti fitrute. Bide ilmasale fidebi. Inni khalas hafudu tabjira fide hafudu gidana malbe tunuba dibbi bradi. Saanii fuudha gaa. Bar bukina gama yon kaben ambecha yon itirapte yon je. Na rakura bara. Na rakura. Ishiin naaf leeyyan ilmaan leeyyan. Ilmaan kijibichaadha haa gisee ilmaan isaatiin fidee gisa kalbana ilmaan kijibichaadha. Kan qabnaan mere fuudhin maali haa? Haraa ni fuudha gaa. Haraa fuudhi man dhugaa godha. Yoo hin kootume ol deebi. Gonjin jira gaa dubbii gamatti gartee Innoti fakkiitti fide gosoota keenya mijoon ammallee aaraan galfanne. Akkasii taatu argee fuula cirraan haala akkasiin fayyadu jira. Akkaan loltee jechuudha. Silaa amma dubbii inni haasee lafatti fitee abboosuma qotti fitee gisee ammas deebitee wanni argime mee maal fakkaatime gisee deebitee ammas siituu ablee boottee natti bitu. Raheen. wallahi dubbiin tun waan nama dhibu waan akkanaan dhibaate wallahi. Booga xiqqee kana hin beeku jechuudha. An dubbiin bara beekatti haalan tana hin beekamu. Akka waan kanallee godhu an godhu jirtu waan takkanaati mee Abdurrahmaan gosa dhageesse dubbisiin. silaa kana man dhageessuuti. Kootu jira. Garii. Tahu buat namanya, mau yang ada, dia bakal akan boleh, benar anda gitu. Orang mana itu, anda nasi boleh ini gitu. Bila mana itu.
fakkaareen gartee gaa mukan darbuuti. Zirkan fatiri de jirti. Wallahi kucing kana rawote. Kana dana ini. Mucaa nama gubate akkuma laaltanii gartan kana bareeyyaa kiyyaati. Gua kun irraa irra neeyite. Harka namni harka hin guutu jiru. Karaa kuma tokko kun mucaa nama gubate jira.